Wanti biyya keessatti dhageenyu waan baay'ee ulfaatuu fi waan baay'ee nama dabbaruudha. Murtee namichi kun fudhate anaan hedduu natti tolee jira sababii isaa yeroo darbe jechuudha. Ijoollee waggaa 5 waggaa 4 hanga waggaa 9 10 gidduu jiranii baay'ee isaanii yeroo gudeeddamanidha. Baay'ee isaanii gudeedda irratti yeroo lubbuu isaanii bahuudha kan argaati jiru jechuudha. So namichi kun akka yaada nama kamittiyuu murtee gaarii fudhate jedhee tan yaadaani sababii isaa osooti akka carraatee hirra gahuuti baate tarii dhallisaa kun daffaramtee du'uutii dandeessi jechuudha. Inni immoo waaqayyoon lubbuu dhalasaa waan oolchuuf barbaadeef abbaatti deebisee irratti akka murtee kana fudhatu goosise jechuudha. Baay'een namoota yaada garaagaraa kennaati jiru. Sababii isaa seeratti dhiyeessuutii qaba malee qaama saalaa irraatii muruu hin qabu jedhanii dubbachaati jiru. So inni immoo waan isatti fakkaate godheera sababii isaa ilmoo dhabuurra eenyumtiyyuu murtee akkana akka fudhatu beekamaadha jechuudha. Odoo wanta akkasii dhala ofirratti osoo raawwatamaa jiru odoo arganii jechuudha. Kanaaf iyyuu seena isaa dhaga'uutii hoofeetanii daa'ima kana hiriyaa isaatii mana hiriyaa isaa ol keewwateetii kan inni iddoo hojii deemaa jiru jechuudha. So yeroo abbaan deemee kanatti hiriyaa isaa suni daa'ima waggaa 9 yeroo daffaraati jiru yookiin daffaruudhaaf yeroo mokkoraa jirudha kan abbaan itti deebi'e jechuudha. Maaliif deebi'e yoo jettanii mi'a wayii hirraaffatee mi'a isa fudhachuudhaaf gaafa manatti karaa hiriyaa isaa deebi'aa jiru. Hiriyaa isaa kana raawwachaa jiru irratti dhufe. Odoo isin ta'e maal gootu? Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanidha. Ani nagaa kooti galata waaqayyo. Kanaaf iyyuu jechuudha sababa hin beekamneeni viidiyoo kanarra waa baay'eetii nama barattu jedheetii yaada. Uummanni illee waa baay'eetii barata. Yeroo baay'ee namni kamiinuu lubbuu namaa gaafa baasee kara seeratti hin hidhama jechuudha. Hidhamee adabbii seerri kenneef san xumuratee hin ba'a. Garuu lubbuun beesuun deebi'eetoo jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu namichi kun du'us jiraatus inni irmijaa mataa ofii irratti fudhatee jira. Ilmoo isaatiif jechuudha. Tariitii yeroo san qabee osoo seeratti dhiyeesse ta'e seerri yeroo xiqqoo hadabeen booda hin ba'a. Yoo bahe immoo namichi kun ammas dhala nama biraa irratti wantoota akkana akka raawwatu shakkiin hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu inni immoo murtoo gaarii irratti fudhate jedhee yaadaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'een namoota Itoophiyaa keessatti maal akka ta'amaa jiru ni arginas ni dhageenyas. Namni baay'een lubbuudhaan hin ba'a. Namni lubbuun baasisuni yookiin yoo shakkame inni hidhama. Yeroodhaan booda hin ba'u jechuudha. Hibaanii hin jiraatu. Kanaaf iyyuu jechuudha. Sodaatu. Obboleetti akkam jirta? Nagaadha jirta. Jirra alhamdulillah. Maal taate? Akkuma hin taane akkuma inni jedhee sitti mee hin ta'e. Madaami si adeetetti akkuma inni siin jedhee miti ani isa inni nama nukaan beekuun yan si malee si abbaan rakkoo si. Abbaan rakkoo si waan ta'eef isi nama malee isa nama nuwan. Ayyoo isuma inni amma sitti mee jedhee dhumanii. La. Obboleettii koo maal taate rakkoo kee natti madhati? Waa'ee maal tuumame ati natti madhu rakkoo kee ofii keeti. Maaliif asi bidee? Rakkoon kee maali? Rakkoon ati rakkatte maali? Ati madhu afaan keetiin giiftii koo. Maandiree nyaata na dhowwattee. Kan bishaan illee fudhadhee inni tallaajaan qolloftee koshiinaas qolloftee. Siin mantaa'ee. Siin booddee kan immoo shaanxaa koo fuutee bakka bultii si geessitee. Wayyaas waan waan qayyara dhabeen torbee tokko akka kanattiin hin taa'e waan dheengaddal kan immoo intalaa wajjin lama ta'anii na rukutanii jechuun isin jedhee manaan dhiisee. Manichi mana xalabaa ati latteedhaa? Mana xalabaati manichi? Manichi mana xalabaati moo mana xalabaatii baddee achi galti?
lakki reefis odduman dhufuudha. Okay. Erga nuti agami. Reef ji'a furii. Jafur. Akkamitti immoo jala kana bira dhufte firoota keeti? Jara kan bira. Obboleessa keenya bira. Ana bira jechuudha. Lakkitu utuman karaa deemu achiin namichi na fuudhee achiin masgida wayii bukkeetti na fidee achiin ijoolleen achi sagadanii gadi ba'u achiin jalatti na kennee deebi'e. Yaani nooman beekne bira jirta jechuudha. Ajaa'iba wallaahi. Deemisiin jettee qaalittiin. Deemni naan jettee inni darbattu obboleessi. Biiroo si erge maatiin kee ni beekanii? Biiroo si erge maatiin kee ni beekanii? Beeku daldaalichatti dawwalanii turan jedhanii. Ilaamee madaamii abaaramtuu waa tokko gochuu hin dandeenyu akkanaa gootu lakkoofsa biiroo sanaan qabdaati. Lakkoofsa biiroo inni si geesse eenyuun Finfinneetti. Obboleessa keeti moo obboleettii keeti kan biiroo si geesse Finfinneetti? Bulcheewwan nageesse. Lakkoofsa bejjoo keetii ammuma. Fooloo si deebisee obboleessoo. Taajuu. Ooyee. Lakkoofsa fooloo si deebisee jira lakkoofsa bejjoo si ammuma naa kenni ol deebi. Esh. Ammuma keessaan naa kenni torba barreeffadhu. Buusaa naa kennee deebi'u. Inda wallaa suma irra teenyee bejjootti. Qallaaliidha kun. Lakkoofsa kee qaba bara WhatsApp si erga. Amma na ergi kakalas hin bu'in akkas taanaan. Lakkoofsa kan abbaa keetii natti. Isa kan kudhatu. Amma ijoollee kanaa viidiyoo jedheetan sagantaa itti qabee waan akkanaa kana guyyaatti hojjedha malee ijoolleen keenya akkanaa danuun keessaa na dubbisaa jedhee humna kootii ol ta'ee jennaan ijaallaalaa jira. Onlaayinii dhuma irratti hin mala kana booddee. 22. 51. 53. Kanoo. Ijoollee koppiliingii godha. Manni hundi mana sagaleeti. Manni hundi mana sagalee ta'uu qaba. Manni hundi mana sagalee ta'uu koppiliingii ishee godha. Koppiliingii ishee adda hundi keessanuu. Koppiliingii ishee godhe obboleessa. Rakkoon uummata keenya miidiyaa kanarraa rakkoo guddaatu jira. Eenyuun bira? Ana bira? Isin bira rakkoo guddaatu jira. Innis maa inni rakkoochi? Yoo namni lubbuun rakkatee akkasitti madaamiin akka qaxamee gadi ba'e sheerii gochuun koppiliin gochuu sitti jabaata. Intilaachuun garuu immoo yoo tusi amma utuu madaamii biraa baatu xumurri isaa jechuudha. Utuu madaamii biraa baatu makiinaan fudhatee badee gudeedee yookiin immoo makiinaan rukutee bakka duute reeffa si galchina jedhame arattanii dhuftu. No. Hadda arannee dhufnee bira dhaabannee akka dhimmi isii kun itti dhumu laallee ni galee wal jabeessinee borillee akka isaatti sagalee walii ta'uu qabnaa jechuudha. Kanaafi piliis koppiliinki sheer godhaa hundi keessan. Dirqama du'aa keenya bira dhaabachuu yookiin immoo erga isiin duutee booda waa tokko gochuu hin dandeenyu birrii buusuu malee. Ilmi namaa tun hin du'in shamarran keessattuu tun hin du'in sagalee ta'uu qabna. Hubee. Ergamaan ijoo tokko dhuftee deemtee beektaa kennaa ergamaan nan dubbate tokko yoo jiraate ta'e lakkoofsa tokko naa barreessi jedhaayi. Ijoon tokko illee akka ammaa maadaam ishee faayidaan qabdi nyaata dhoowwattee minamna nan jetta Saaudiidha. ከዛ ከነጓ ሸንረቲ ፓስፖርት ያከ ሽምቢያ ከናን ደምኔ ምናምን ተገሩ ሱረቴን ይሉማነ አዝለ ወጅራት ተቀል ደንደስ ይቆ ከና ወጅራት ለፈቶ ኮበረስ እንደም ደሃለት ወዳ ሸር ኮፕሊንግ ተሻደፋ ከና ወጅራት ተቀል ኮበረስ ገርታ
warri biiroo jedhamtan yoon aangoo sirratti hin fudhanne barana ammoo baarakii miti. Aangooluma seera qabeessa yoon biiroo jedhamtu Itoophiyaa kana keessatti jirtu hunda kee aangoo yoon sirratti hin fudhatin abbaan koo dandalchite gaafadheera warra mootummaa. Gaafadheera akkan himata abaqaa shamarranii ta'ee himata akkan itti banuu danda'u biyyan barbaadetti biirootti jechuudha. Mootummoota gaafadheen jira. Takkaa wanni kun hin jiru biyya keenya keessaa haaraadha jennaan wanni akkana jedhamu hin jiru shamarran biyya arabaa guutuu sinii mallatteessuu hin danda'a barbaadan biyya hunda dhaqee jedhee itti meera. Waraqaa galfadheen jira. Isuma dhuguma jechuudha. Gaafadheen jira yoo milkaa'e isinii dhumattee itti biiroo. Isuma dhuguma rabbi isin rakkisu malee abboommata abaara yoo abaartee rakkoodhaaf. Yoo abaartee obboleessuma kee abaaraarta boriyoonni rakkatee gadi ba'e numatu gargaara. Rakkanneem jalana waan uummata keenya kana. Ani duummatni biraa ajjeese nettoodha. Ani duummatni biraa cabaqee makiinaa irra ba'e ajjeese waa tokko diinni diinuma. Uummatuma keenya jedhama. Warra amantaan tokko warra dhiigaan tokko warra oromummaa himatu afaan oromoo dubbata. Intala dubaraa bakka barbaadeetti erganii sanuu kan rukutan fa'i jiru warri biiroo madaamii gammachiisuudha jechuudha. Yoo madaamii kottu fuudhetti caammaa ofirraa baasanii ijoollee durbaa kan tumantu jiru. Naalabu shaklakum rabbi isin hin jiraachisin malee. Eenyuuf hin taatu ati saba keetiif hin taane. Ati birrii nyaattee achi garagaltee teessisa ilmoo keetii wajjin nu asii rakkan nabbo. Min ayinat hizbinoo. Akkamitti dubartii rakkisame. Abshiraati birrii kennaa qofatu hin taane shamarran keenya cimamii madaamii kan nu jennu hadhaa gaafa isin rakkattani malee birriidhuma kennaa kottaa birrii kennaa wanta akkanaan jiru. Taaju miutii godhiiti na ergaa miutii godhadhaa na ergaa. Taaju miutii godhadhaati na ergaa nan dawwala kunoo asii. Siif ergee moo mubee? Ergeera mee mubee? Ergeera bar. Lakkoofsi koo xumurri isaa meeqa? Kana irratti ergite. Mana waa maal? Ijoollee shamarraniitii sagalee ta'u inumaayyuu amantaan nama ajaja malee dubartii humna hin qabdu bira dhaabadhaadha amantaan qabdu. Yeroo birrii gaafachuu namni birrii ijoollee shamarranii gaafatu kumaaf kifila. Yeroo muujalaaf sagalee ta'u nama tokko yookiin nama lama. Ta'u nama tokko yookiin nama lama. Alkanii guyyaana jala deemee waa jiraannaan kun gastiirra galee ijoolleef sagalee ta'a. Maaltu sin irraa caba garuu? Dubartii kana yoo sagalee taatan maaltu sin irraa hirrata? Moo amantaa iccitii yoo jiraate nutti hima? Amantaa nama dhorku jira. Waan an godhaa jiru kana eenyu nu gochuu danda'a? Waan tifaa godhaa jiru kana eenyu nu gochuu danda'a? Sharrummaadhaaf malee. Obboleettii koo amma bilbilichi hojjetu waan ta'eef bilbilli kan biraa yoo jiraate miutii qabadhuuti miutii godhi taaju jabaadhu gaa. Bilbila kan biraadhaa kenna. Mukarraa harafa nu kaafnee itti naasofnee bilbila fuunee ganama subii ijoollee Finfinnee keessa jiru. Wal ijaarree jirra. Biiroo kan dhaqee kokkee qabachuudha akkuma kana obboleettii keenya. Argitan miti obboleettii keenya si Saawudii jirtu. Inshaallah viidiyoo galataa siniif hojjetteetti ammas baatee immoo sinii hojjetti. Ilaa waan tokko sinitti shamarran. Wannan sinitti maali shamarran keenya dhaggeeffadha. Maskootii kosh jedhee barriitu kosh jedhe jettanii utaaltanii mana madaamiitii ba'uu hin yaalina. Baay'isee irratti dhaabatu baay'isee guyyaasiiti baay'iseen. Guyyaansi baay'iseen utuma baduu dhiiftee makinichi deemuu dhiisee gaafa sana wayi maskootiitti kufaa wayi wanta elektirikiitii sii qaba malee hin haftu guyyaan sun guyyaa baay'iseeti. Haga danda'ame mana xalabaati tun badin dura kottaan nun mari'adha. Mana sinii bannee sin gaafanna. Rakkoo keessan isin gaafannee sirreessuu yaallachumatti. Yoo immoo dubbiin jabaate biyya galuu isinii filadhaan maaliif jedha. Dubaan keessatti shamarran hedduun amman deemee argatti odeeffadhetti
maal guuta mana jaazaati waraqaa sin qabdu iqaamaan qabdu osoo mootummaan argee kan jala qabu kumaatamaan jiru maaliif yeroo jedhe madaamiin rakkistee nama xalabaatii badee ammallee waraqaan hojjechiifanne minaamin jedhe akka kun hin taane maal gochuu qabnaa dursinee mana madaamii yoo sin hin taane waan tokko jira ijoollee mana xalabaatii baddanu waa sadii baddu akka an argette jechuudha. Tokko haadhaaf abbaan harka qalleeyyii ta'anii gara gortu dhabdee dubartii waan taateef garaa laaftee dubartiin gara laafetti waan taateef haati koo abbaan koo obboleewwan koo haga yoomii rakkatu warri ollaa keenyaa Dubaayii hindhattee akkas gootee kana gootee jettee gara laafina siitiin tu'oo heerumuu dandeessu osoo barachuu dandeessu waa hunda martee gattee jireenya namaa yaaddee cinqamtee okii Saudii ergaa okii Dubaayii ergaa yookaan ambadaa jettee maatiidhaaf jecha wareegama kafaluudhaaf biyyaa baate dubartiin kamtunu maatii si jijjiiruuf yeroo kana keessa maatiin sangaa qabu tokkittii gurguree rakkina sana irratti yookiin liqeeffatee geggeesse. Mana xalabaatii yoo biyya galte abbaan si sangaa qabu tokkittii gurguree geggeesse yookaan ammoo harka qalleeyyii waan ta'aniif deebisanii erguu hin danda'anu. Carraan isin qabdu maali? Baddee jireenya ammas wareegama kan lamaffaa kafalaarti. Yeroo biyyaa baatu wareegama tokkoffaa heeruma barumsa waa meeqa carraa meeqa ofitti cuftee baatee kaatee ammas immoo carraa lammaffaa baduu keessa duu jira. Badeen mana birrii gaariidhaan hojjedhee maatii koo jijjiira jettee rakkinni maatii isiitii fi birriin isiin mana xalabaatii argattu wal madaaluu dinnaaniyyi jireenya fooyyeessuudhaaf dirqama birrii kanaa olee argachuu qaba jettee achii baddi. Tokko lammaffaa maaliif baddi? Madaamiin rakkistee jennaan yoon biyya galee maatiin koo rakkataadha. Ammas Saudii tokkii biyya biraan erguu hin danda'u waan ta'eef badee jara tajaajilee yoo galuun haftellee hidhaa taa'uun haa wayya malee jettee rakkina kanaan maatiitti garee rakkisuun barbaadu jettee baddi lama. Sadaffaa ishii sadaffaa immoo shiishaa tuutuudhaaf baddi. Fudhu waan asiin jedhe hin fudhatta. Si argineeras. Siin sadaffaan quufa osoo madaamiin si waa tokko rakkinlee kan baddu sin jirti. Isiin kun isii kan isii biyyatti saadhaaf takkaa bishaan jige gadi ol kaastee hin beekne isii maqaa ijoollee shamarran mana madaamiyyuu nyaatte isii kami isii kana la adageenyaa boozoneedha isiin kun. Siin sadaffaa kun jechuudha. Biyyatti si waa hojjettee hin beektu bishaan jige kaastee hin beektu mana maragdee hin beektu otoo siin ciiftuu haati kaatee mana xaraddee buna danfiftee qallabdee barsiiftee jennaan akkasitti guddate isii kana isiin amma maqaa shamarranii nyaatte laa isii kanana. Yeroo mana xalabaatii baatus madaamii waa goonaan hin baane hojjettee hin beektu ka haadha akka hojjechiifattutti ilaalaa turte. Nan beekaaman biyya keessatti dhaladheen faranjii mitiyaan. Si algaarra ciistee yeroo haati mana xaladdu suuta jedhi malee rafiitii irra naqaaftee jettu fa'i jirti. Innaan illaa jedhaman akkanaaf. Isii kanatu biyya rakkifte amma biyyattis ba'aa shamarranittis ba'aa maqaa shamarran biyya arabaa kan nyaachuudhaaf ture isiidha garuu qaqqabanneerra. Adda baafnee uummataaf dubbanneerra feesbuuk irrattis. Isiin kun biyyattis kashlabbee maatii gargaartee hin beektu bishaan waraabdee qoraan cabsitee hin beektu humnaan bulaa. Kaganaman nara fiitiidhaa kaate ija isii xaragattee tuun dhiqatin shaarbii isii uffattee bakkee keessa ooltee galgala galtee haadhaan irmaan hin jiru jettee haadha gaafattu isiidha siin. Isii kana laasiidhaa daganyaa bosoneen mana madaamiiti tu madaamiin jaallattuu utaaltee achi keessaa baatee deemtee miila walirra kaattee shiishaa tuutti viidiyoon jaraa ka'u warri viidiyoon jaraa gadi ba'e guutuun jara kanatti maddabamu kashlabboota jechuudha. Jara warri maqaa dubartiin biyya arabaa jechisiisee nyaatee oli garuu nyaatamu nuu jiru lubbuutti dhabna. Shamarran biyya arabaa warqiidha. Warqii bira darbee daa'imandii labbee keessa warra haadha
haadhaaf takkaawaa hojjetee hin beekne abaaramee biyyaa ba'e maqaa shamarran biyya arabaatiin balleessuu hin dandeessan kashlabbee keessan biyyuma sirraa goonee jechuudha. Kanaaf akkas shamarran biyya arabaa bakka sadiitti qoodamu shi kanaaf parsantii 90 keenya gaafa biyyaa ba'an dhiirri immoo akka itti biyyaa ba'u seetti maal dhaggeeffadha waraabaa facaasaa fi dhiirri gaafa biyyaa ba'u tokko baratee waa meeqa jedhee nagadees akkaataan bakka mootummaatti toluu didee ummataaf harkisaa gadi taa'uu didee ummataaf feesbuukii irratti waa barreessaa ummataaf sagalee ta'aa seegalee mootummaa irratti qeeqa kaasaa maal jedhaa hidhamaa hiikamaa jireenya itti dukkaneessanii gara goru dhabee utuman baradhee fixeeyyuu waa tokko mootummaa kana jalatti qacaramuus hin danda'u jedhee maatii koo jijjiiruu ofis jijjiiruu lubbuu koo sanfachuu jedhee kan biyyaa ba'u jira. Inni haqa qaba ummataaf jiraate rabbii si hojjira jiraatu ati. Inni lammaffaan immoo kan hattummaadhaan biyya gamsiisee gogaa oolaa fayyaarraa baasee oolaa fayyaa deemtu qabee gogaatti baasee macarashaa dhaqabu biyyaa ba'ee jira. Kashlabbichi isa laanni biyya rakkisaa jiru. Kaan immoo akka dubartiitti biyyumatti haadhaaf kan ajajamu jira dhiirri bara. Dhiirri haadhaaf akka dubartiitti gad jedhee biddeen tolchuu rabbi na agarsiiseera. Biddeen bukeessee tolchuu haadha isaati. Anaa dhiira'u ati moo ati eebbifamaadhaa dubartiin eessatti si argattisiin. Ati hooma si butuu wallaalean. Dhiirri gaafa biyya keessaa haadha keetiif jecha biddeen tolchaa turte sun. Dhiirri qoraan funaanaa turte sun. Dhiirri mana maragaa fi turte dhoqqee isaa fidde. Haadha keetiif gugguuftee jesse haadha keetiif gugguufte sun dubartiin carraa maaliif si argatti? Jiraadhu ammallee umrii si adeeressu bakka dhattatti milkaa'e nuyyuu si eebbifna haadha kee qofaa miti. Si'i inni barbaadamaan warqii meelkuriin akka qaldiitti lafaan argamu si'ilaa dubartii akka qaldiitti sin argattu si'i. Eebbifame bakka dhattatti ammayyuu maaltu nu si eebbisa? Inni kashlabbichi shiishaa xuuxuu biyyattis ganda keessa deemee dubartii waliin dhahaa oolu suusii malee waa tokko hin qabne yeroo biyyaa bees ciisee mana jaazaa keessa mallattoon jaraa biyya alaatti akkamitti beennaa jettanii kan na gaafattantu jirtu ijoolleen shamarranii. Mallattoon dhiira kashlabbee boriif nuun taanee akkamitti beekamaa jettu. Tokkoffaa gaafa dhaqee Dubaayii dookii Saawud Arabiyaa ga'e hojii dida kalee mataa coggaarraa hin jirretti kaa rafuu jaallataa mana jaazaa ciisee birrii kee nyaata. Abaaramaadhaan kun yoollee ilmoo irraa argatte ilmoo abaarsaati kan sii dhalatu naamani. Akkamitti dhiirri tokko utuu fayyaa qabu algaarra ciisee mana jaazaa keessa haati manaasaa ji'a tokko shintimeetii namaa miiccite jennaan gaafa siin dhufte kenni birrii jedhee harkaa fuudhee borsaa kaata. Shame on you. Yeelloodha kun afaan faranjii wallaalee malee faranjiittanii makana faranjiidhaa kolfitu. Ilaanni kun ilaa giiftii koo ammarraa kaasii ka'ii jedhiin yoo barbaade gara barbaade adeemu malee abaaramaadha kun. Dhiirri eebbifamaan taa'ee ciisee birrii sirraan fudhatu. Warri biyya arabaa keessa jiru guutuun jira. Hojiin jiraatee dhibee yalla makka hojiin hin jiru. Hojiin jiraatee dhibee hojiin biyyi hojiin dhibee hin jiru. Yoo hojjette dubartii tokko nagaa miti. Yoo hojjette so birrii kuma tokko hojjetta birrii kuma tokko kuma shan Itoophiyaatti kan Itoophiyaatti nabdu aboo taa'ee kan jettu jirta. Obboleetti. Sangaa ayyaanaa qallabuudhaaf biyyaa baate mooti. Shintibeet umriin hin darba. Umriin hin deema. Dhageesse of hin gowwoomsin. Abbaa manaa keetii guyyaa hadhaatii ka'ee hojii galuu qaba. Har'arraa ka'ee hojiin hojjetu yoo ta'e kana gabbartee bor gaafa duddi kee cite jedhe Oromoo na bira dhaabadhaa injiriin gadi baatee yeelloodha. Abbaan manaa keessanii dalaguu qabaa. Yoo kanan taane shaanxaan isaa kunoo barrii irratti fannifamee eeguu qaba. Hin taane taananoo biyyatti galu sirraa wanta tikiraa manaa kee kafalaa kan isaa kafalaa
qallabaa birrii kee waa tokko sumuliin hin jiru gaafa jaal no bakka galchi tikkeetti kutaa galcha biyya galu taf jedhee achi godhee achi as godhee nyaatee ajiraatu ati birrii walitti qabiiti erga jaallatte addaan baasiin hin jedhu erga jaallatte erga dan qallabaa jette qallabe rakkoon qabu birrii walitti qabiiti mana ijaaree ofii keeti birrii walitti qabiiti suuqii bani birrii walitti qabii waan ta'e godhi inni fira keessa jira waan ta'e biyya keessa deemee yoo barbaade fira isaarraa dhaqee nyaatu yoo barbaade fira keerraa dhaqee nyaatu nagaa na jiraatu dhumeera akkasitti adda baafne dhiirota akka shilabbee fi dubartoota akka shilabbee maqaa ijoollee biyya arabaa nyaate malee ijoolleen biyya arabaa ammas rabbi humna siniif haa ta'u akkasii obboleetti lakkoofsinaa argame jira qabna ajandaa Kan biraa jira amman jiru malee gadi ba'e. akka gootan dhugaa lakkoofsa taajuu fudheera waan ta'eef keessumaan na dubbisaa ishi keessumaan na dubbisaati waatsaappii koo qaba taajuu